Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Oduu keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessa socho'u. Duula maqaa farra riphee lolaatiin mootummaa murna biltsiginna irratti bane ofirraa qolachuun waraana mootummaa biltsiginna irratti tarkaanfii jabaa fudhachaa jiraachuu hime. Tarkaanfii kanaan hedduu isaanii fixuudhaan hedduu madeessuus himee jira waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kibbaa fi gama kaaniin jiddu galeessa. Kana malees ammoo jiddu galeessatti Buraayyuu fi gama kaaniin magaalaa Hoolataatti tikoota mootummaadhaa kan Abiyyi Ahmad basaasaaf bobbaase hedduu isaanii WBOn tarkaanfii irratti fudhachuudhaas himee jira. Kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kibba Oromiyaatti buufata waraana Abiyyi Ahmad waraana wajjin barbadeesse hidhannoo gurguddoo irraa hiikkachuu kan himee fi kanneen biroo jajjaboo ta'anis qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti dhageessu. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoodha. Namoonni yuutuubii keenya Muhaa Oromootiif haarawaa taatan yuutuubii keenya Muhaa Oromoodhaa sabiskiraayib gochuun maatii nuuf ta'isiniin jecha oduu keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan amma dhumaattis wajjin kan turu ana Muhaa Oromooti. Amma dhuma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessa socho'u duula maqaa farra riphee lolaadhaan ammoo mootummaa murna biltsiginna irratti bane ofirraa qolachuudhaan waraana mootummaa biltsiginna irratti tarkaanfii jabaa fudhachaa jiraachuu hime. Tarkaanfii kanaan waraanni mootummaa hedduun ajjeefamanii Hoolataa fi Buraayyuutti ammoo tikni mootummaa biltsiginna hedduunis haleelamanii jiru. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Odaa Doolaa fi Cibraan Soddon Booroo waliin ta'uudhaan waraana biltsiginnaa kan maqaa sakattaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadiitti bobbee loluudhaan tarkaanfii cimaa fudhate loltuu waraana biltsiginnaa 32 bakka irraa deebii hin qabnetti battalatti yoo ergu ammoo 27 ol madeessuudhaan ganda Adaadii irraa buqqisee gara godinaattis deebisee jiraachuu hime waraanni bilisummaa Oromoo WBOni. Cibraan Odaa Doolaa aanaa Wadaraa magaalaa aanaa seenuun kaambii waraana biltsiginnaa erga barbadeessee booddee ammoo tarkaanfii laaleessaa humna biltsiginnaa gubbatti fudhateen 17 ammoo bakka awwaalcha isaanii gaffageessuudhaan 9 madeessuun kaambicha keessaa baqachiisee magaalattitti galchee jiraachuus beeksisee jira. Kaambicha keessaa meeshaa gurguddoo dhuunfachuus WBOn kibbaa himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo lola jabaa waraana mootummaa Itoophiyaa waliin bakkoota lama Malkaa Lammii fi Malkaa Roqaatti guyyaa 3 gaggeesseen injifannoo boonsaa galmeessuu himee jira. Haaluma kanaan waraana mootummaa biltsiginnaa irraa 237 ol erguudhaan bakka awwaalcha isaanii gaffageessee erga dikee Oromiyaa godhee booddee ammoo 370 ol madoo jabaa fi salphaan adabuus ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Konyaa Gujii baa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa aanaa Wadaraa ganda Handooyyee Kinnoo iddoo addaa magaalaa Markaatoo jedhamtu keessatti lola cimaa waraana murna biltsiginnaa waliin taasiseen 23 battalatti yoo ajjeesu 18 ol ammoo madeessee jiraachuus beeksisee jira. Haaluma kanaan Cibraan Odaa aanaa Doolaa magaalatti seenuudhaan lola jabaa gaggeesseen waraana biltsiginnaa 14 du'a yoo gaggeessu 8 madeessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira jedha ajajaa WBO zoonii kibbaa. Oduu biraatiin ammoo tikni beekamaan mootummaa biltsiginnaadhaaf hojjetu kan maqaan isaa Nugusuu Haftaamuu jedhamu irratti ammoo magaalaa Buraayyuutti gurmuun isaa WBOtiin haleelamuudhaan hospitaala seenuu isaa ammoo maddeen himanii. Kana malees ammoo yeroo wal fakkaataatti tika mootummaa federaalaa kan ta'an nama maqaan isaanii Abbuuyyee jedhamu ammoo magaalaa Hoolataatti irrisaan haleelamuudhaan daandii irratti kufee kan tures ammoo du'uun isaatiin simamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn onoota Oromiyaa garaagaraa irraa akka beeksisetti Oromiyaan ilmaan ishee WBOdhaan bilisa waan baatuuf qabsoon jabaatee itti fufa jechuudhaan himanii jiru.
Ijoolleen Oromoo waboon jabaachuudhaan Oromiyaa bakkoota adda addaatti humna mootummaa Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa cunduuraan bobbaafaman akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuus himaa jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa ammoo warra Amaaraatiif dahoo ta'uudhaan humna finxaaleeyyii isaanii Oromiyaa keessa galchanii yeroo isaan ammoo lafa Oromoo saamsisaa uummata Oromootii fi dhiitee kufaadhaan fixaa jiran kanatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboonis humnoota isaan bobbaasan humna addaa Oromiyaa gama kaaniin magaalaa fi akkasumatti illee ammoo poolisii federaalaa hedduus barbadeessaa jiraachuu beeksisee jira. Ijoolleen Oromoo waboon kibba gama kaaniin jiddu galeessa lixaa fi kaaba Oromiyaa baattis injifannoo argachaa jiraachuus himaa jiru. Torbee kana keessa duula sakatta'insa riphee loltummaa jechuun kan mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota garaagaraa qindeessuun irratti bane ofirraa qolachuudhaan dura dhaabbattee akka jirtuu fi ammoo duula kanaas injifannoo guddoo irratti argattee akka jirtu ijoolleen Oromoodha beeksisaa jirti. Mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota bobbaase kanaan ammoo ji'a tokkotti jijjiirama akka fidan abdachaa kan tures ammoo ji'allee otoo hin gahin humni isaan bobbaasan Oromiyaa keessattis akka baala mukaatti harca'aa jiru. Kunis ammoo Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaattis kan bawwaa mataa tahaa jiru. Warra soddaa isaaniitis ammoo kan humnoota garaagaraa Oromiyaatti galchaa jiraniif humni Oromoon qabdu waboonis ammoo yaaddoo hamaas tahee jira. Bakkoota garaagaraatti humni finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa cahuudhaan qabeenya uummataa saamaa ibiddaan barbadeessaa kan turtes ammoo sodaa guddaan guutamtee akka jirtuu fi waraanni bilisummaa Oromoo waboonis bakkoota warra Amaaraatti waldaan geessan marattis imalaa jiraachuu beeksisee jira. Warra mootummaan naannoo Oromiyaa cunduuraa fi Abiyyi Ahmad ammoo dahoo ta'anii fi Oromiyaatti galchanii uummata ficcisiisaa jiran waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo adabatti gochuudhaaf sochii gubbaa jiraachuus beeksisee jira. Turat kana gooticha waraan bilisummaa Oromoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo lolu akkasi waboo turat tichapsi waboo tichapsi Kuasin gooticha waraan bilisummaa Oromoo zoonii Galeessaa kaaba lixa Shaggar Risaala Gamogor jedhamuun beekamu. Humna weerartuu faashista Abiyyi Ahmad yeroo halkan obboroodhaan guyyaa barii hadhaa itti cabsee dhukkee irraa kaasee burkuteessee ukkuteessu. Kana gootichi waraan bilisummaa Oromoo. Maalif dhuftan? Maalif dhuftan? Nufilaneeti. Juntaa kanaatiif nu leenjisan. Juntaan Oromiyaa keessa jirti. Amma immoo juntaa maal jetta? Shanee barbaadan hin jettu hojiba. Yuunivarsiitii keessa ture ammas yuunivarsiitii keessa akka tasaa. Yuunivarsiitii eessa? Odaa Bultum. Odaa Bultumi. Yuunivarsiitii Odaa Bultum. Hayyee. Achiin immoo asirra. Achiin immoo Askul? nu fidanii. Askul isin fuudhanii? Fiddi tantiyya? Tiyya. Tiyya san. Duba maaltu si dhagahama moggaa waboon harkaan si qabe kana? Jajjabeen si qabdee jirti jajjabee waraana bilisummaa Oromoo maaltu si dhagahama? Humna waraanaati. Humna waraanaati? Jaboo. Hagam takka sintu jaboodha moo? Odoo jaboo taaneeti. Hin fiigannu. Ayabo. Duba eessarraa ubbaate imma? Eessarraa ubbaate? Noonti moo? Eessarraa ubbaates? Akkasumatti